wanna dura dibu. Akkuma beekamu wanni adda godhu yaa'ii araaraa kana wanni isa kana duraarraa adda godhu tokkoffaa ejjeesnee gallaa waan hundayyuu sirreeffannee xumurree gallaa kallattii jedhu akka mootummaatti qabannee jirra. Gama biraatiin wanni adda godhu qophoofneedhuma kan asirratti baane jechuudha. Ijoollee dura taa'oo wajjinis gama biraatiin jaarsolii jiru. Taanzaaniyaatti geggeeffama har'a eegalee ofishaalii jechuudha. Jaarsi gidduu keenya jira. Jaarsi jiru immoo Igaadidha. Kan Jibuutii jechuudha. Igaaditu nu marii geggeessisaa jira. Gama biraatiin waraanarraallee jeneraalonni lama jiru. Kan hirmaatan jechuudha sirriitti. Bifa kanaan geggeeffamaa jira. Gadi fageenyaan irratti dubbanna. Irratti dubbatamee goolabnee waan hundayyuu sirreessinee araaramnee finnee karagaluutti jirra. Gama biraatiin kallattii sanaan qophoofnee jirra. Gama biraatiin maaliif barbaachisee isa jedhu irratti akka mootummaatti wal ammayyeessuun barbaachisaadha. Hawaasni keenya rakkina keessa jira. Ijoolleen keenya bosona keessa jiran dhala keenya, ijoollee keenya. Gaaffii jarri qabanu gaaffii keenya. Nus gaaffiidha. Nus Oromiyaadhaaf hojjenna. Ijoolleenis gaaffii Oromoo qabdi. Kun kallattiidhaan kan nuti irratti waliin kallattii tokko qabaanne jechuudha. Gama biraatiin akka mootummaatti jechuudha. Ijoolleen gama biraatiin ijoolleen bosona jirtu kun baatee ijaarsa Oromiyaa keessatti shoora guddaa taphachuu qabaatu kan jedhu jechuudha. Afaan caffeedhaan kan sirriitti irratti walii galle. Ijoolleen kun hirmaachuu qabaatu. Oromiyaa ijaaruu keessatti kan jedhu. Isa ji'a lama booda eegallu jechuudha. Gama biraatiin ijoolleen keenya warri bosona jiran ijoollee humna qabanudha. Humna hedduutu jiraachi. Ijoollee dandeettii qabanu jiru. Misooma ijoollee hojjechuu danda'anu jiru. Ijoolleen biyya hoogganuu danda'anu jiru. Ijoolleen hawaasa hoogganuu danda'anu jiru. Kallattii jedhu qaban. Humna biyya jijjiiruu danda'utu bosona keessa jira. Dhufan waliin hojjenna. Waliin biyya jijjiirraa. Kallattii jedhu sirriitti qabannee kana jechuudha. Dura jechuudha. Akka caffeetti sinitti hima waan jiru jechuudha. Gama biraatiin inni guddaan qaamni tireetii nu qabnu immoo yoo ijoollee kana wajjin waliigalleellee yeroo gallu jiru. Ijaarsa adda addaa jiru. Ijaarsi ijaaramanii jiran jiru. Jirammoo bifa kamiin hiiknaa. To that extent deemnee jira jechuudha. Isammoo akkamitti hiikuu dandeenya? Warra ijoolleen irraallee ijaarsa beektu sin ijaarsa jiru jechuudha. Abbaan torbees jira. Shaneenis jira. Ijoollee kana wajjin bifa kamiin dubbanna? Hunda wajjin dura kan dursuu qabaatu ijoollee waraana adda baasaa Oromiyaa kana wajjin bilisa baasaa Oromiyaa wajjin dubbachuu qabaanna. Sana booda dhiifama bilbila na duraa seenee nagaama miti ayya. Inni gama bunoo ani walirraa yaada keessa walirraa akka jechuun barbaanne fiteetii waan jedhuun qaba. Naa kallattii kanaan tireetiin keenya jiras akkamitti hiiknaa kan jedhullee kunis illee asuma irratti ayyaanaan yaada kaasee kallattii jeeqaa jira. Ijoollee sana wajjin illee haasofnee bifa ittiin waliigaluu dandeenyu jechuudha. Waboo wajjin dubbannee waliigaluu dandeenya kallattii amma jiru. Waan hedduu to the very limited wanni itti gadi dhufnee jira jechuudha. Sirriitti jechuudha. Gadi buunee ijoollee dhaggeeffachuuf qophoofnee jira. Garuu jara kaanis jira. Hidhati biraas immoo jira kan hidhatee jiru. Jaras immoo bifa kamii sirreessinaa, bifa kamii waliigallaasa jedhu irratti kallattii ittaanu hojjenna jennee qophoofnee jirra. Okay. Okay.
Siifan al tokko naa qabdu dhiifama wajjinii bunoo baddallee kanaan dura sitti meera. Kun egaa ani akka qaama tokkotti qaama waliigala qaama uummata keessaa bahedha. Hooggantummaas ta'ee deeggartummaa baluu keessa tokkoyyuu hin qabu. Jaalala malee sodaas immoo eenyuufis hin qabu. Kana adda baafannee beekna. Ruumii kana akkattiin geggeessuun qabaani. Akkattiin geggeessuun qabaa ruumii kana keessatti aanadha hoogganni ruumii kana. Abbaan ruumii kana aanadha waan ta'eef gaafan daayireekshinii namaa laaddu ani baay'ee nama kabajuudha. Baay'ee nama tasgabbiidhaan nama dhaggeeffatudha. Nama na arrabsu iyyuu suuta'ee callisee nama dhaggeeffatudha. So kanaan dura sitti himeera gaafa qaama waliin mari'achaa jirtu namoota waboo deeggaran waboo jedhanii isaan of waamu taanaan ati waboo jettee waamtaanii maqaan isaanii ijoollee miti, maqaan isaanii shanee miti. Shaneedhaan of waaman taanaan maqaa abbaan ofitti waamneen nama waamuun sirrii miti. Innis akka sirreessituuf gaafa dubbadhee fixuu okay. So tokkoffaa isadha. Gaafa rifar goonu si qofaadhaaf otoo hin ta'in namoonni biraanis ijoollee shanee kana jechuun hin danda'amu. Namni wal arrabsuun kuni amma namni gaafa gaallaa gaafa nuun jedhani maaliif nutti hin tolu? Translationiin isaa hamaa ta'ee miti. Nu ofiin akkasitti waamnu Oromoo jennee of waamna Oromoo jedhee na waamiin jedha. Namni woboo jedhee of waamu ati akka biraatti rifariin gootu ati si qofaa otoo hin ta'in namni biraanis gaafa mana kana keessatti mari'annu PP'dhaan dhufee Prosperity Party'dha jedhee of waama taana Prosperity Party jedhee waamiin maan biraa jettee waamtuun. Woboodha jedhee of waama taanaan abaa woboo jedhee of waama taanaan abaa woboo jedhee waamini maqaa ofitti moggaase maqaa ofisaatiin respectfully haasofna. Akkas haasofuun jalqaba dubbiiti. Kanarraa kaanee gama sana deemna waan ta'eef woboon woboo jedhamee waamamaa shaneen jedhamu ijoolleen jedhinaa akkasitti marii keenya keessatti danqaa nuti ta'a waan ta'eef adaraa keessan kun immoo guddina agarsiisa. Guddinni keenya suutuma akkasitti wal qaraa deemna. Sibiilatu sibiila qaraa wal qaraa jirra waan ta'eef adaraa keessan kanaaf xinnoo akka yaada keenya. Lammaffaa obbo Bunoodhaan massi mana kana keessatti maayikii kee qabee rakkinni jiru gaaffii si gaafachuuf miti. Mana kana keessatti ani deeggartoota saba keessaa ba'anii qondaala ta'uu danda'u, abbaa barbaade ta'uu danda'u, hoggana ta'uu danda'u, dabballee ta'uu danda'u, hojii qabaachuu danda'u. Asirra gaafa dhuftanii jettanii isin akka deeggartuu dhuftu. Akka nama qaama kana deeggaru yaada siyaasaa kanaan deeggara. Yaada siyaasaa Prosperity Party yookiin yaada siyaasaa Woboo yookiin Woboon deeggara jedhee as dhufa namni malee ani ibsa mootummaarraa gaafa barbaadu mootummaa gaafadhee nama ibsa kennuu danda'u naalaachuu ni danda'u. Namoota mootummaa keessaa akkam beekni yaadinaa malee maal taatan asirratti dhufee an akka cloutii qabaachuu fi nama akka hin beeknetti kan haasa'u nama wallaalee miti. Namoota mootummaa keessaa connection barbaade nama yaada naalaatu as naalaadhaa yoo jedhe mootummaan nama naa erguu ni danda'a. Afaan barbaade nama dubbachuu danda'u jechuudha. Because beekna maal akka gochuu dandeenyu maal akka hojjechuu dandeenyu of jajuu irratti miti kan hojjechaa jiru. So caffee hooggantee miti as kan jirtu asii ati akka deeggartuu jirta akka deeggartuu haasa'uu hin dandeessu ani caffee ta'ee malee dubbachuu hin danda'u gaafa jettu immoo chaanalii sanaan caffee gaafannee caffeensi ergeennaan dhufta waan ta'eef as keessatti gaafa mari'annu kanas kanaan dura kaaseerraa akka hooggana tokkoo haasa'uu hin dandeessani. Hooggana ABO Woboo taatanii, hooggana Woboo taatanii, hooggana PP taatanii dubbachuu barbaachisaadha taanaan foormaalii isin waamnee foormaalii dhuftanii as gaafa haasoftan akkas haasoftu lamaan kana qabxii ciccimaa kana naa qabadhaa. Amma kan dubbattan keessaa wantoota tokko fudhee jira. Wanta gaarii kaastanii jirtu. Wantoonni isin kaastan keessaa tokkoffaa by the way all together hundumtuu keessan of course torban sadan kanaaf as dhuftanii na wajjin mari'achuun keessanis walitti haasa'uun keessan kun kan agarsiisu nagaadhaaf hawwii qabdanii fi uummanni keessan yaada siyaasaa yaadota gaaffiilee qabdu malee uummanni keessan du'aaf ajjeefamuu kana keessaa akka ba'uuf ammam akka barbaaddaniif akka hawwii qabdan wanta agarsiisu duriyyuu beekaa. Amma immoo optimist taatanii positive taatanii amma tokko gaaffii qabdanii shakkii qabdan sodaa qabdanis
dhiyeessitaniitu garuu for the most part hundumtuu keessan positive taatanii wanti kun fiixaan akka bahu duuba akka dhaabbattan agarsiistaniitu that's 100% anis bakka dhaabbadhuudha waan ta'eef baay'ee natti toleera kana jechuu keessan hundumtuu keessan. Bunoonis amma maal jedhee ture kutatee jira mootummaan jedhee akkasitti dubbatee mootummaan akka kutatee kana bira dhaabbachuu barbaadu dubbii kana ajjeesnee gara nagaatti gara waliin hojjechuu gara siyaasa fooyyessuu deemu kan jedhu baay'ee kan barbaadamudha. Eekeenis gaaffiiwwan tokko wantoota sodaachisaa jiran mariidha immoo araara waan jedhamu keessa hin galu kuni mariitu godhamaa jira jedhee mariidha dhugaadha. Mariitu gara nagaadhaan waa hiikuu malee akka araara kan jedhamu marii keessaa akkamitti nagaa buusna gaafa jedhamu lolarraa walajjeesuurraa ba'amee siyaasaan dubbii hiikuu keessatti akka itti galamu eekeen kaaseeraa soolkoonis wantuma fakkaatu optimizimii isaa agarsiiseera garuu optimizimii isaa gaafa agarsiisu dubbiilee kanaan dura turan keessaa kanatu jira waan ta'eef wanta kana immoo akka deebi'een dhufnee balleessaan akkasii akka hin dhufneef past wanta jiru wantoota kanarratti approachii adda addaa irratti focus godhee innis wanta xiyyeeffatee qaba garuu for the most part positively kun akka fiixaan bahu manni keenya dararamuun du'umsa haa dhaabbatu kan jedhu bira atis akkasuma tutteettaa biroo sirriitti folloksitee dubbattee rakkina jiraachuu danda'u. Qaama lamatu jira. Qaamotiin lamaan kuni lamaanuu walirra daldala dhiigaa daldala du'a namarraa bu'aa buufatantu jira. Mootummaa keessattis gaara keessattis maqaa wobootiin maqaa baa'ootiin warra jiran maqaa mootummaatiinis ta'anii achi keessatti privately incorporate godhanii jeequmsa keessaa tasgabbiin dhabamuu keessaa bu'aa warri buufatanii eeggachuu fi kana qulqulleessuu kan jedhu si qofaa otoo hin ta'in baay'ee nama baay'eetu kaase kana isa repeated topic waan ta'eef isarratti deebina amma waliigalteen keenya at least wanti beekamu maa inni nagaadhaan fiixaan bahuu marii baay'ee hundumtuu keenya waan hawwinu waan bira dhaabbannudha jechuudha. Jalaas kan dhaga'u gaafa laayivii cufnee deemnus namoota wajjin gaafa mari'annus kaleessa nama guddaa tokko wajjin haasa'an ture. Akkasumatti miidiyaa irratti waa ilaalee gama namaatiin wal barree sa'aatii tokko caala haasofne this is exactly trajectory namoonni kan barbaadan jechuudha. Namoonni hooggana guddaadha. Hooggantoonnis kana barbaadu. Ilaalaa loluu otoo danda'anii meeshaas warri qabanii warri taankis qaban warri riphee lolaas qabatanii jedhanii kana keessaa baanee uummata keenya rakkina kana keessaa akkamitti baasna isa jedhu irratti hundumtuu fedhii isaa qaba. Asirrattis fedhiin isaa jira. Amma danqaa wanta nuti ta'uu danda'u isin kanaas baastanii dubbattan tokko jira. Namoota miidiyaa irrattis argaa jira. Gaafa mariin godhamuuf jedhamu arraba isaanii warri dheeressan jiru. Warri kun marii mootummaa fi waboo gidduu godhamu miti. Mariin gidduu godhamu iyyuu ammam rakkinni akka jiru miidiyaa kana irratti ni argitu. Namoonni tokko gaggabu gaafa mariin godhameera jedhamu baay'ee majibbanii kana baluun kana dhaa'ee baluun sana dhaa kuni nagaa miti kana gochuu fi nuukaamsuu fi maal jedhanii warri iyyan jiru. Tokko sodaama bareeguma akkuma I think Raajiitu jedhee namni bofa argee imbaa ragaa jedha kan ganama waa argee wantuma xinnootiin baaragee immoo akkas godhaa. Sodaa kana keessa kan jiru understand godha. Nama tokko ni fudhanna garuu namoonni tokko immoo ill intended kan ta'an rakkinni akka itti fuufu wal loluun akka itti fuufu konfliktiin akka itti fuufu warri barbaadan jiru. Garaama isaanii keessa tokko bu'aayyuu hin qabu kan sibu dhiibamuuma wayii qaba. Rakkinuma kana warri hawwan jiru conflict interest warri qaban miidiyaa irrattis jiru. Lafarraa garuu kana keessaa wanta shallagamu warra argatan jiru waan ta'eef I think soolkoodhaaf fakkaati wanta sirrii kan kaase maal jedhee gaafa qaamni lamaan kuni mariidhaan waa hiikuu keessa galanii wanti luuccee gaafa jiraatu qaamonni kun ofii isaanii busha'anii badaa deemu uummata burjaajjeessuu fi afaan faajjii kana keessatti gashuu humna dhabu. Humna dhabsiisuun kun akka dhufuu fi mariin kun hiikamuun mariin kun fiixaan ga'uunsaa baay'ee barbaachisa waan ta'eef kanatu fura dubbicha kan jedhudha. Nummoo maal egaa amma wanta lamadha. Tokko maal eegna?
Ana akka tokkotti indikeeshiniin isin ilaadhaa akka tooppikees gootanii itti fufuu dandeessu. Akka nama tokkotti ani maalan eegaa amma marii kana keessa marii Taanzaaniyaa kana keessatti isa Zanzibar ture irraa wanta ani hin argine wanta arguu barbaadu amma maalinni tokko iftoominadha. Iftoominaa waan guutummaa isaa baasee dubbachuun hin danda'u. Kuni qaamota hidhatan lola keessa jiran lamaan gidduu wanta ta'eef wanta strategic ta'ee wanta politically strategiidhaaf jedhamees qusannaan itti godhamu jira garuu amma tokkotti iftoomina ummataaf waa ibsuu keessatti akka hojjetamu barbaada. Because Taanzaaniyaa jalqabaa irratti waan tokko namni baay'een hin beeku. Inuma keessaan waan haasa'amu dhageenya malee ammas waan akkasiiti. Garuu iftoomina amma tokko ummataa fi ibsanii propagaandaadhaaf otoo hin ta'in wal qooduudhaaf otoo hin ta'in kana ummataaf ibsina jedhanii waliin mari'atanii marii isaanii keessatti kanas gashanii akka ba'aniin barbaada. Maal jechuudha? Waboonis arraata biyyoolessaa irratti deemee bakka dubbii himaa isaatiin mootummaanis Oromiyaa keessatti miidiyaalee qabuutiin faanaadhaan ETVdhaan ba'ee dubbii kana irratti akka mari'annee amma kana akka deemne waan kana ibsuu ni dandeenya. Warri kuni icciitiidha haafanii jedhanii wanta icciitii ta'ee fi wanta uummataaf ifa ta'uun irra jiru adda baafachuun isaanii I think barbaachisaadha jedhee ni yaada. Nuyiif uummataaf sabaaf because uummata joonjessuun kuni uummata burjaajii keessa gashuun kuni kan dhufu iftoominni dhabamuusaa keessa odeeffannoon dhabamuusaa keessa namni baay'een oomishee fidee waan barbaade akka dubbatuu fi balbala sana cufuudhaaf lamaanuu kana ibsarratti akka ibsaatti kana laanna kana goonaa jedhanii hopefully akka ibsaatti as dhufanii marii kana keessatti bu'aa buufneerraa gara gaariitti deemneerraa hiikuuf jenna jedhanii otoo nuu fidanii inuma ililchina gammachuun keenya akka hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf celebration maaf wal agarratu Wednesdaytti dhufu achuma dhiibna marii keenya jechuudha isitti jiru. Akkas otoo nuu godhanii kun otoo ta'e hawwiima keenyadha kadhannaa keenyadha. Garuu achi otoo hin gahin walakkaa irratti kan itti fuufamu paartii tiriin jira wanti itti haasa'amu jira taanaan immoo development isaanii iccitii baay'ee otoo hin baasiin uummataaf iftoomina amma tokko agarsiisu kanan hawwa gaana. Akka bu'aatti hawwiin kun inni guddaan dubbiin hiikamee mariidhaan hiikamee lolli dhaabbachuu irratti tarkaanfii guddaan tokko fudhatameera kan jedhu kanan arguu barbaada. Dhugaamma. Garuu immoo at any degree bakkuma progressii argisan qabaatan irratti iftoomina tokko akka godhani kana arguu ni barbaada. By the way, isin galateeffachuun barbaada. Warra gubbaa kana teessan qofaa otoo hin ta'in warra gooda dhufanii dhaggeeffatan namoota guguddaan dhufaa jiru. Akka dhaggeeffatan natti himuu, viidiyoo akka ilaalan natti himuu, rikoordii godhamee akka ergamuuf nan dhagaa. Baay'ee na dhibeen akkas hin dhaga'amas jedhee yaadne. Akka uummataatti uummanni yaada kana fudhatee yaada kana irratti kan dhiibu ofiisii adda addaa keessatti jaarmee adda addaa keessatti namoonni gaaffii kana dhiyeessanii dhiibbaa akkasii gochaa akka jiran dhaga'uun kun baay'ee na gammachiisa. Baay'ee. Kuni waa hiikuu akka dandeenyu yoo wal bira dhaabbanne yoo wanta dhugaa ta'e wanta sirrii ta'e gaafa arginu bira dhaabbanne amma nagaan fuula ishee agarsiisuuf jetti fakkaata. Amma tokko waa argaa jirra kuni. Mariin kuni abdiin haalaati. Gaafa waan barbaadnu akkasii arginu itti dirmannee fiixaan baasuu irratti bakka keenya beekuu fi isarratti hojjechuudha. So amma raawundii lammaffaan isin ilaadhaa. By the way, sa'aatii 2 caalaa hin turu. Already sa'aatii tokko fayyadamneerra. Sa'aatii raawundii isa lammaffaa kanarratti yaada isinirraa barbaadu tokko anamma maalan dhiyeessee iftoomina barbaadaa informationiin odeeffannoon amma tokko marii kana keessa odeeffannoon amma tokko akka nu dhufuun barbaadaan jedhe waan baay'een barbaada garuu at least pointii tokko kaa'eera. Maal eegdu maal barbaaddu isa jedhu tokkoffaa lammaffaa immoo dubbii namoota daldala dhiigaa irratti daldala siyaasaa fi daldala namni wal ajjeesuu irratti privately akkas corporationii ta'anii qindoomanii warri hojjetanii maqaa mootummaa balleessuu maqaa waboo balleessuu lolli kun akka hin dhaabbanne qaama lamaan keessatti dhaabbatanii warra jiran kana akka hin hojjennee fi sabni uummanni
maal gochuu danda'a isa jedhu lamaan kana irratti yaaduma keessan yaada ijaaraa akka ta'e amma walqeequun kun inuma dhufa boodas turree seenaadhaan kaasnee sebaluun kana godheera jennee inni haasa'uu ni dandeenya garuu amma kan qabnu nagaan xinnooma nagaan dhufuudhaaf waan tokko biliq jettee waan argine kanarratti tidirmannee akka bal'atuuf akka hojjetuuf akka ta'uuf dhiibuutu nurraa dhibbaama dandeenyuun yaada dandeenyuun kanarratti akka waan dandeenyu dubbannuun barbaada. So maal eegdu tokkoffaa lammaffaa immoo sodaa warri fidan qaamonni kuni akka saaxilamanii akka isaan yaadni isaanii bakka hin geenye maal godhamuutu danda'a isa jedhu yaada akkasii irratti daqiiqaama 5 isin laadhaa amma daqiiqaa 5 san fayyadamtanii achi gara goolabuutti deemnaa jechuudha. Gabaabsinee sweet and short. So